kabajamtoota roosattuu hundi keessanuu baay'een isin jaaladha, baay'een isin kabaja. Hunduma keessanuu ilmaan Oromoo guutummaatti isin jaaladha, isin kabaja. Akkasumas roozaan akkuma deemaa jirtu rabbiin inshallah rabbi yaada muraada keenya akkuma bakkuma jiru hundaanuu haguutu yaada hedduu qaba. Ani garuu hagabbaa kee biyyaan ga'utti nama nu jedha. Inshallah dawaayina godha na bira dhaabbadha. Namni abbaan qabni nama haadha hin qabni hin jiru. Namni biyyaa bahee amata hedduu turre hin jiru. Akkasuma daawwattoota kiyyaa kun amma uffata bibbitadheetiniin maal jedheetiniin inshallah suuqa keessa yeroo deemu isin agarsiisa. Uffata bibbitadhee maal jedhee walitti qabee shaanxaa ergatuuf hin deema daawwattoota kiyyaa. Kanaaf inshallah haga xumuraatti viidiyoo keenyatti akka nu faana turtan abdii isinirraa qaba daawwattoota kiyyaa. Baay'een isin jaaladha, baay'een isin kabaja. Jaalalli keenya akkuma itti fufetti haa jiru. Amma gabbaheetiniin jira jechuudha daawwattoota kiyyaa. Akkasii warroonni natti aartanillee dhiifama naa godha. Karaa deemu jira, karaa deemaa jiru kun akkuma isiniif hime hafalaa fa'aa irrattillee akkuma isiniif himne karaa baharaati waan ta'eef jechuudha. Akkasuma daawwattoota kiyyaa kanuma saniifiin amma ani xayyaaraan hin jiru galuuf hin deemaa isiniin jedha. Xayyaaraan osoo hin ta'in yookiin markabaan akkasii markabaadhaan galuuf deemaa yoo rabbiin biraa ta'e daawwattoota kiyyaa. Akkasii du'aa naaf godha inshallah yoo rabbi jedhee walitti deebina. Viidiyoo kiyya bakka gaheef akkan yeroo gale abbaa kiyya ta'u amma daawwattoota kiyya baay'een rifachuu jira. Maaliif rifattillee wal jettanii yeroo magaalaa abbaan keessan akkam akka ta'uu fi akkam akka jedhu isiniin jedha daawwattoota kiyya. Akkasii karaa deemutti jirame yeroo akka wanni gahe isiniif hima. Yeroo bakka uffataa gahe isiniif bira deebi'a. Hayya assalaamu alaykum wa rahmatullahi. عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتو في كبجمتو تروزاتو هندي كيسنو نكان كيك اللي سران كان رماد سناكو سنيتشا أكم سوى كيس سوى جنديما رفتي أما كنو فتح دشافة تجراه جودي كبا تجراه ديم سافي شانتا أفضل إرجعتها جديتي يوربين كرانا جهنوا أوفو دواين فقدانو بردا بدا إسنجرا أكسم السماء جودا جاسجرا دعوتو تكيجو هنجوتي كيوبتي أما إسنيك جرسيسا yeroo fitu yu hin qabu jidduu haa isin dubbisan jee dhufe akkasi daawwattoota kiyya mee warri akka kiyya kana biyya galuu deemtan kuulan illee galachuu jirti yoo rabbi taasise wajjumaan deemnachuu jirra inshallah. Akkasi daawwattoota kiyya isin isin badu mumkin liitorkiin biyya keenya hedduu jira natti lafa mumkin numa jira achi caala jira wana fakkaatti abbo
achi biyya keenya caala jiraa waan fakkaate asirra jechuudha. Akkasii daawwattoota kiyyaa karaa deemee bakka geennitti adan jedhamaa bakka bishaanii sanirraa hundumaa isiniif hin gadhiifna inshallah. Bakkitoo adam jedhamtu san hunda deemuuf hin deemna isiniif hin gadhiisna yeroo bishaan korulu yeroo hundumaa inshallah waan keessa jiru keessattuu yeroo abbaa kiyya galchu kana akkan abbaan kiyya ta'utu yaadu jira dhugaa isinitti himaami daawwattoota kiyya. Fakkeenyaaf namni amata tokko walirraa ture baay'ee yaadaani warra ofirraa jechuudha. Abbaan kiyya kun amata meeqa deeme amata meeqa jechuudha amata dheeraadha wallaahi lazima amata dheeraadha biyya kana keessa jira jechuudha. Anamma du'aa himnu godhaame yeroo baarachi ba'e galata rabbii kiyyatti inni ammallee numan galfadha bahara kana gaafa rabbiin nu baase inshallah. Ta'ee rabbii numa baana jedhee yaada jechuun inshallah du'aa nu godhaa isinillee guutummaan keessanuu inshallah akka du'aa nu gootan abdii isinirraa qabna. Akkasii daawwattoota kiyya du'aa nuuf godhaa nu bira dhaabbadhaa yaada kiyya kanallee rabbiin akkanaaf guutuu yaada keessan guutuu rabbii yaada marata keessan naa guutuu ani abbaan kiyya kana inshallah du'aa naaf godhaa nagaa rabbiin na haa galchu nagaa warra isaan agarsiisu. Garuu ani bakka kanatti warrumaan isaas waan hin jiraatu irratti fakkaanne dhugaa warri abbaa kiyya jechuudha. Haadha fi abbaan isaa waan hin bakka gammachuus rifannootas maaliif ree namni kun nama baay'ee takka nama dhagahama akkata nama jechuudha. Erniin kun ergaa dhiisee biraa deemee amata dheeraadha jechuudha tureetiin jira amata diqqee miti. Yeroo haati isaa argitu ilma isaa kana yeroo abbaa isaa argu abbaan isaa osoo boolaaji dhaabbatu kaati akaakayyuu kiyya kana guddisu jechuudha. Haati isaa alhamdulillah obsumaan hin qabdi obsisu garuu obsa haa qabaattu malee obsa akkasii osoo hin taane alhamdulillah rabbiin naa kadhaa daawwattoota kiyya akka rabbii yaadamurraa dikiinaa guutee warra abbaa kiyya kana galchee haadhaaf abbaa isaa agarsiise haadhatii agarsiise akka isaan gammadanii inshallah du'aa irraa fudhachuuf abdii hin qaba. Isin akka du'aa itti naagootan abdii isin qaba. Wanti isin dhibe guutuun isiniif haa qajeeltu isin jira yaada murada keessa rabbiin isin nagahu. Wanni nu yaante hunda rabbiin nuuf haa guutu. Isin jira daawwattoota kiyya akkuma argitan hedduudha. Huccuun baay'eedha kana jedhamee hin dhumamu jechuudha. Ganaa kana hundaan dachaasuuf deemaa akkasii isin jira. Huccuutti qina deeggatutti jirtu beektanii akkasii daawwattoota kiyya waan ta'an isin biraan geenyaa amma dachaasuu eegaleetiin jira. Akkuma jiru ganaa uffata hedduu jira waan ta'eef akkasii daawwattoota kiyya assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuhu du'aa keessaniin nu cinaa dhaabbadhaa isin.